الحمد لله جنة شكري ربي قداتي خدين كان نبني موتين دكي سميتي أيوه فابو بردو برسي فردو إلمان جراتني بقى حد جيسني باينا بتطلع بوليتيكينا آمين يا رب مرحب جني القدر فنسنا النجرة ميديا كان الرا واحد دو سديما واحد دو جدما بوليتيكينا جباتير ما دعون كي باينا مجمع تيسا أما سيجا اتفقوا في دي فمانا قولتي بوليتيكينا سمية وني وايكي تكنا جابي سيجدي كان الراس يبسو بربادا wanni xiqqoo si waa'ee keetii jabeesse jedhe tokkoffaa waa'ee quraanarras xiqqoo ammatee beektaa waa'ee quraanatiif waa'ee wangeelaa wal bira fiddee wangeelli akkas jedha quraan akkas jedha jettee ustaazota wajjin kokkee wal qabdee falmaa turte. Sanii fi uummanni lakki du'een argama malee akkuma ammoo ustaaz Abbaas isintu jedhaa ture itti fakkaata nan du'a malee hin sallamu jedhaa turte. Kana kanatu bakka uummata Zinnaash abadan liqeeffamuu fi dide sigalee Zinnaash. Garuu waa gaafachuun waa falmuun si fayyade hundinuu tokkuma keetii kana as ba'ee falmee gaafate jedhe aniyyuu ina mannen ture duraanii waa danuutu jira garuu booda kana immoo ergasiinii itti jabaattee jettee baay'ee namatti tola akkuma tureen gadda jettee yoo amantes ofii fi yoo dhiistes ofii fi dhugaa keeti jechuun ofii jettee amante eenyuun hin laallatu yoo immoo deebitee kafartes eenyuun hin laallatu. Garuu obboleettii keenya gara keenya dhufte tokko immoo gara islaamummaa dhufte simachuun hunduma keenyaaf dirqama baay'ee natti tolee jira gammadeen jira jabaadhu rabbi si haa gargaaru xiqqoo si wanta si falmaa ture galatoomiyyuu nagachi tayyuun seene bicoo si kan si falmaa ture ana waa'ee viidiyootti ustaazaan falmaa turte sana kaasii sana ustaazonni duddubbaan isin haasofsiisanii lakkii suuta jettee agaastu maali jennaan alwaa biraatiif hin jenne. Obboleettii keenya musliimaati kana booddee yoo ajalliin beekamu qadarriin beekamu waan namatti akkatti ol malee akkatti bulluun beennu sanumaaf an jedhee xiqqoo wanjala isiitti taalaata jedheetanii jennaan lakkii jedhanii naa ibsanii ammisiin balleessaa turte hundi isaa zeeroodha kana booddee tokko jedhee lafaa kaa'ee lakkaa'amaaf waan ta'eef rakkoon qabu naan jedhanii naa amansiisanii baay'ee gammanneerraa anaa dhufu jabaadhatti haasaan hin danataa. Wanni immoo haasaan danatuummaa nama kuma tasallamaa oolaamme Zinnaash garuu Sumayyaa dhiifama nama kuma tasallamaa oola kan kee wanti adda godhee wanni ijoolleen lakkii piraankiidha jaarsa barbaacha jinnii barbaacha siin jedhu maaliifi Zinnaash jabduudha amantii sitti kaleessa. Amma immoo dhuftee amantii musliimaa qabattee amantii erga shahaadaa qabattee akkamitti sii galeera mana ni sheexaana si seemu intala namaati mati sheexannuu kajeeluu isaan balaa akkamitti akka jara si yaadan hin beeku ilma namaati isinuu baradhaa gaafadhaa quraanarra maaltu jira wangeelarra maaltu jira jechuu wayya malee calluma jettanii duula namarratti hin banina obboleettiin keenya taatetti egaa baay'ee gammanne jirra jedha mee ustaaz Abbaas waan isaan jedhan dhageenya. Maashaallah mubaarak rabbi sirraa jaallatu dhugaadha dhageen dureen liqaaf sallee geeffachaa hin ture garuu jarjaruu hin taatu maal jedhani jarjarri fardi biddeenan bitu jetti yeroo maaltu dhugaadha galee jarjarri hin taatu hundaafuu rabbiin keenya dachii kana guyyaa mee keessatti guyyaa dachii samaayii kana guyyaa jaha keessatti uume daddabeetiin rabbiin guyyaa jaha keessatti uume haga libsuu ijaa keessatti uumuu danda'a sinumaa waan ijaa caalaa daddabee uumuu danda'a jechuudha wanni rabbiin suutan guyyaa jaha keessatti uumeefi jarjarri shayiriin qabuun barsiisuudhaaf. العجلة من الشيطان جرنا مالك جرجرتون شيطان الرأي جرا. جرجرين تاو مهند كين سودة ديموتو ما جلني كلا أورام لين سودة ديمان كورين سودة نم وارانتي يعني. نعم سريع. سودة كركافتون بريدا لا سودة مسودة يعني سيلين سودة وبتا جرجرتون تاتو مهند كذابتي. أقولي وكمان ما أتوني يده وجدته. إرجع مرة بسم الله صلى الله عليه وسلم الإسلام تحجم ما قبلها. الإسلام ماني وان سنندرا وطونا مرة بل ستيرا. رب اللين قرآن ساكي ستي سورة الفرقان آيات ترباتا مرات ما جدي ور بدي دلغان دبتي أولا ما جدي ور بدي دبتين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صفة جبروت الرحمن صفة جبروت الله دبتي
قبرون الله أمة الدود وأنا سفيداني دبتي قارون ما إساني ما جد آخر الرتي قبروت الرحمن قبروت الله جتون ورا الله والجواتك إن قبر رساني ورا أما اللي لبونا ما هنا جيف نساني ربنا حرام قول يجيسوسي حق عملت ورا أما اللي قمنا يكذنا إن دلائي نساني نمني وان إرادور كمكان لبونا ما جيسو أما اللي الله وجوان برا قبرو deebi'ee zinaa dalaguu namni kana dalage guyyaa qiyaamaa galata dibii isaanii argataa jiru. Kan qofaa miti dhugaa afur azaabu jedha. Azaabni dachaa isaaf taa jiru nama akkanaa kana guyyaa qiyaamaa ammallee inni xiqqeeffama haala ta'een ibidda keessa turaa jedheeti maal jedha akira irratti illaa man taaba waa nama gabaallaa dhaamsa tokkitti dhaameen bu'aa obboleessa kee. Hojjette hundi akka daa'imaa irra garaa dhalateeti. Kana booda waan itti hojjetu sirratti galmaa malee wanti itti hojjetaa hunda yoo naa geesse rabbisii dhiise. Ati dogongoraan otoo hin beekin hojjetaa turte waggaa kana hundi. Ati qulqulluun akka qulqullummaa rabbiin amma sii kennee waggaa sii of baree waa dubbisuu danda'e kana laal ati warra siichi dudduuba kee dhufanu fakkeenya ta'e malee diqqoo amantaa qabattee taate immoo ijoolleen keenya baay'een maqaa musliimaa baadhatanii muuziqaa caffaraa oolan danuu jira. Garuu ijoollee kiristaanaa amantii kiristiinaarraa karaa islaaminaa dhufan jara fakkeenyaan godhatina isin rabbitu isin filate isin fide waan ta'eef fakkeenya ta'uu qabdu warra siichi dudduuba keessan dhufu. Wanni beekamu qabu namni maqaa musliima ta'e qofaan jannata seenu wanni beekamu qabu waan rabbi filate godhe namni ani musliima jedheef jannata seenuu hin danda'u yoo hojiin qabaatiin hojiidha ka jannata nama galchu rabbiin quraana yoo dubbatu fani'ma ajrul aamiliin waa tole dalagaa galanni warra dalagatee jedha galanni warra dalagatee yoo maal ta'e yoo islaamummaa qabaate jechuudha dalagaallee yoo islaamummaa qabaanne gatii tokko hin qabu bu'aa tokko hin qabu jechuudha maaliif bu'uurri hin tolle yoo bu'uurri hin tolin gistillee yoo namni heddummaate yeroo tokko tokko miidha yookaan aannan waliidhaani. Lama alfiqan yemma alfiqaalatti naagaru jedha namni tokko tokko gaafamamu. Warri as jalatti ani hin dhufu akkana jettan dhiisaa jechi kun bori waan kana hambaatu yaadu guyyaa tokko amma simatan ayin suma yaarumaani amma dura wajjin hafawa turreeti maan naan jette si maan tuni ani muslima tahurra beebatu wajjinaan jette yaadatti akkanan jedhini jee nanummaan simatan jechu akkanan jedhini burwaan taatun beeksuun jedhini abbat naan jette dhufuwan rabbi islaamummaa fudhaturra du'ee baduun hawayyaa jette rabbiin kaatimaa yoo si tolche malee dhaloota si tolchuu wayyu beektaa meeqatoyyuu amantiidhuma kana irratti rabbiin kaatimaa si dhaloota isa tolchee amantii kana amantiidhuma kana immoo dagatee waa'ee amantii kana dhiisee daansiidhaan waan adda addaa